Baga ayyaana irreecha singee እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ Irreecha baranaa wantoonni adda adda isa gochuudhaan darbuu danda'ee jira. Isaan keessaa isin tokko TikTokeroonni biyya kanaa hedduun viidiyoolee miidhagoo adda addaa hojjetanii post gochuu danda'anii jiru. Isaan keessaayis kanneen baay'ee miidhagoo ta'an filannee isiniif qabannee dhiyaanneerra turtii gaarii. Sabagara balatu sabagara galana Oromo Namikia Kotire Chabana Viidiyoon inni jalqabaa TikToker Elshaadhaa jedhamtu kan hojjette yommuu ta'u, viidiyoo baay'ee miidhagoo fi wayyaa aadaa Oromoo bareedaa uffachuudhaan poost gootee jirti. Kana fakkaata. Viidiyoon inni lammaffaa ammoo viidiyoo TikToker Yuttiinaas yommuu ta'u, viidiyoon kunis baay'ee bareedaadha. Geerar naan jedhu ijoollee geeraraan geeraa jira nami geerareen kumne goodaa biyya koo jira. Natti sooseel nowwu ijoollee tattuu dallaan nowwu ilma baansaa dur jannaa lakkii dhiisin nowwu. Takkarraji koraja jolle takkama barajida takkan irra didiksa takkan irra didisa jolle takkabasa dinicha mafanu kamsandua baba takkal masanyin kamne takkal masanyon nache takkarraji koraja jolle Viidiyoon inni sadaffaa ammoo TikToker Jaanii jedhamtu kan hojjette yommuu ta'u, innis kana fakkaata. Viidiyoon arfaffaa ammoo TikTokeroonni Fridays jedhaman kan hojjetan yommuu ta'u, viidiyoon kun ammoo kilippii muuziqaa malee viidiyoo TikTokii tasuma hin fakkaatu. Jaalaw, jaalaw. Jaalaw koo himee nato. Intala sani beekta. Magaalaa ilkaan kaaruu kakollitu si. Hola abbo. Shubbeeta imalawwe. Nagelle gadi buna. Nagaya wali buna. Finne hidhanne marta. Marta callan tola. Kunoosi birreen dootte. Sirbite bee ijoollee. Shubbeeta imalawwe. Shubbeeta imalawwe. Shubbeeta imalawwe. Yo ha pelo mola.
inni shanaffaa ammoo sirbituun Saaraatii jedhamtu kan hojjette yommuu ta'u innis kana fakkaata. Dina sirritti marsi bira darbo kana gooti Viidiyoon ja'affaan ammoo gaazexeessituun dur EBS irra hojjechaa turte Naafqoot Tigistuu jedhamtu kan hojjette yommuu ta'u innis kana fakkaata. Abbaan koo duruu jagna sakni namudani afaan kee duroo damma baasoo gidda juubaniye. Viidiyoon itti aanu ammoo tiiktokaroonni 3 kan hojjetan yommuu ta'u akkaawuntii tiiktokaraa Lu'aal jedhamu irratti kan gallakkifamedha. Innis shubbisa kana fakkaatudha. Viidiyoon 8ffaa ammoo tiiktokarri waan ofii jedhamtu kan hojjette yommuu ta'u innis baay'ee kan bareedu yommuu ta'u kana fakkaata. Viidiyoon inni 9ffaa ammoo tiiktokarri Leenis jedhamtu kan hojjette yommuu ta'u innis baay'ee kan nama hawwatudha. Viidiyoon inni 10ffaa ammoo tiiktokarri Waantiyyaa kan hojjette yommuu ta'u innis kana fakkaata. Viidiyoon inni 11ffaa ammoo tiiktokarri Meerkurii kan hojjette yommuu ta'u innis kana fakkaata. Viidiyoon 12ffaa irratti argannu ammoo artistii beekamtuun fiilmii hojjettu Addisaalem jedhamtu kan hojjette yommuu ta'u innis kana fakkaata.
Viidiyoon 13ffaarratti argannu ammoo TikTokerri lamaan Naa'olii fi Ayyuu jedhaman kan hojjetan yommuu ta'u innis baay'ee kan namatti toludha. Yantana sanyii shira mormee morma ottu takkitti yooma korta diiruma nan qaba jettu kan akka keedha sirba sirbeenee kokkombeedha. Me kom kom komme. Me kom kom komme. Viidiyoon 15ffaarratti argannu ammoo TikTokerri Doomineet Nuurii jedhamu kan hojjete yommuu ta'u innis ayyaana irreechaa irratti argamuudhaan haala kanaan poosti gochuu danda'eera. Kana malees viidiyoon babbareedoo fi baay'ee namatti tolan hedduun kan galakkisaman yommuu ta'u irreechi baranaas haala ho'aa fi haala namatti toluun kabajamee darbuu danda'eera. Wallabni nama miti annan dhufana eegi irreecha baranaatti waaqeffannaa galeeta malkaa horar sadiitti waan jirtu dubatii kanaaf suma wal beeka. Jirtoon magaalaan koodeetiyyaa yaa jaalala ijoollummaa kan biyyaa waan ammas arguun kawaniin oolee nan dhabe dachiirra kan si chaale waan na dhukkubuus waan na wallaale. Haa ta'u malee viidiyoonni safuu Oromoo cabsuu danda'an tokko tokko kan galakkisaman yommuu ta'u isaan keessaa isinii tokko kana fakkaata. Bookee tole bookee shaggar yaa shaggar tole bookee yaa walakkaa lafaa tole bookee cunna tammaate tole bookee meena marsaa rafaa tole bookee walajji nan botti tole bookee naftu wacanii tole bookee kan hundaan beekanii naalee kottu yaa naalee koo naalee korma baawarra naalee koo goreen darba naalee maskalan sirba naalee eenyu na jibba naalee koo. Waa hundaafuu gara fuulduraatti ayyaanonni aadaa fi qophiileen aadaa ta'an yommuu qophaa'an uffatoota akkanaa akkan uffanne hubachiisni adda addaa kennamuu qaba jennee yaadna. Ta'uu baannaan garuu gara fuulduraatti haala kanaan itti fufuun wantoonni adda addaa safuu fi aadaa Oromoo cabsuu danda'an qophiilee adda addaa irratti adeemsifamuudhaan suuta aadaa fi safuu cabsuu ni danda'u. Waa hundaafuu qophiin keenya har'aa kana fakkaata. Isinoo irreecha baranaa irratti maal jaalattan? Wanti fooyya'uu qabu hoo maalidha inni? Koomentii irratti nu barreessaa. Ashete que rogo, what? Animal. Ashete que rogo.
sirritti marsi bira darbo kana gooti hanga video biraati wala garutti nagaatti